Min jenne. Akkuma galaana yaa'aa jiranii bara Harargeenani I don't know. Harargeen timing eeggataa jira. Jaraan timing ol eeggataa jira. Wallagga eessa jirti? Arsiitu timing irra eeggataa jira Harargee caalaa. Ayyoo. Arsii fi Harargeen wal qabee malee. Jala kana maalitti rakkoo? 0. Wallagga. Me. Wayyoo wallagga tokkoffaa Harargee lammaffaa Arsii sadaffaa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Isin jenne. Wallagga goolii takka galchee jira. Harargeen takka Arsiin hin galchine goolii ilammatti. Ya wallagga jaabarreessaa wallagga akki jaabarreessaa warra komantii wallagga jaabarreessaa amma wallaggaadha carraani kan dinaa fi maal akka dabarfattu dafi dabarfadhu amma yoo tar lama moote laal nama tar lama moote yoo tar atra deebitee moote yaa yoo tar atra deebitee moote profaayila keetii irra kaatan profaayila kee irra kaatan wallaggaa kingi janii gabbaan yoo intalti baadiyyaa moote immoo warri kaan ganaat Arsiin 0 dha. Munaliza Shawada 0 da Dr. Michu Jimma 0 wallagga goolii takka galchee Harargeen goolii takka galchee isaan deemanii goolii takka ammas galchina taanan isaan lameen kana keessa goolii takka galchan taanan Harargee wallagga keessa shaadaa qabataniiti profaayila irra kaata. Hayyee. Ishi maal dhaammattamal? Baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha hundi keessan Oromoon marti jechuudha. Baay'ee tokko isin kabaja isinan jaalladha. Baay'ee tokko natti OA jira. Wallagga jaabarreessaa hundi keessa qofatti. Taa'imiin jiran akka midhaan akkattis nyaata qoy. Ayyoo. Harargeen jara kaan tuffattee barbaade Arsii qofaan dorgomu jirti. Harargee beersin akka ta'e eegaa ture. Wallaahi shakkine waan hin shakkine. Jimma ati maal eegda qoy? Wajjin makoo. Mana Mubaarak jira uummanni. Jimmi biyya eegaa jira ibsa. Jimmi biyya eegaa jira. Shawaa fi Jimmi maal eegaa jira? Shawaayyoo maal eegaa jira? Shawaanis biyya eegaa jira. Daanga eegaa jira. Tapha kana takka wallaggaa fixaa takka Arsii fixaa. Yoo isaan hin fixin ammas deebisanii immoo takka goolii biraa galchan ta'a. San boodan immoo Baalee seenuun ni seentanii Walloo isiniin galchaa. Tokkoffaa fi lammaffaa irraa kutaa akkanan galchaa isaan gabbise kana qophaawa. Okay, let's go. Eegale ammallee. Dubbadhaa dubbatu dandeessa yaada keessan dafaa uummata keessatti dafaa. Qo'oo mani qo'e. Meeqa jajjabaadha. Namni eegalamee jira qo'a. Jara kana shaneen gabbufnee galchina qo'a. Jara kana keessaa amma fakkeenyaaf Harargeerraa yoo Harargeen tokkoffaa baate lammaffaa fi tokkoffaa keessaa in seena. Jara kana gabbufnee shaneen kun gabbu'aa jechuudha. Haarawaa wajji dorgomu. Ogeessanii? Mana akkatti fuula isaanii mul'isu waan ta'eef bareedinaan dorgomanii keessa bareedinaa you know me? Ni qafa. Shawaan aaree jira moo? Shawaan aaree jira. Baalee Walloo Jimma qophaawa. No, Jimmi yoo taraa chalaffaa deebiinse. Baalee Jajjabaadha meejoorri wallaggaa hundi. Boorana Tollee shawaa baay'ee isinitti taarii jira eessa jirtanii? Harargeen hundi keessanuu jabaadhaani. Ilaa ammatti Arsii tokkoffarra jira. Harargeen sadarkaa tokkoffarra ta'uu liqee. Harargeen tokkoffarra ta'uu liqee. Jajjabaadha meejoorri wallaggaa. Arsiin lammaffaa wallaggaa fi Jimmi walqixa jiranii. Jimmi bira kutee shawaan immoo Meejoorri wallaggaa. way Munalizaa koo waynee shawaa biroon bannaa. Inni ani shawaa sii ta'u lubbu. Ani shawaa sii ta'u. Ani shawarri jijjiirradha. Ani Harargeetti jijjiirradha. Amma booda akkasii quba qabaadha ijoollee shawaa. Wallagga garee ilmaa akkasii Jajjabaadha wallaggaa. Hundi keessanuu fooloo isiniif hin deemsaaf shee. Arsii asirratti mul'adhu siin jaa jiranii Arsii asirratti mul'adhu jaa jiranii. Neebiiwwanni Itoophiyaa irraa hin fooloo isinii deebisa hunda keessanuu. Waynee balaachoo dubbiin akkamiin wal qabde jara keenya
Sanyi mootii. Shawaa. Sanyi mootii maarraa jira kana qalabee keessaa tokko fayyineeti. Qixaanni maali yoo tan jara keenya profaayila irra kaatan jedhu kun guutuun. Profaayila irra kaatan sanboota kutaa mootii san kingi janii gabbu'an. Guys, I can't cow and if you cow it, please. Push God, I'm excited. Guys, push godha. Ijoollee warraggaa. Jajjabaadhaa. Akkamitti mo'atamne nu? Harargee harkan kenninu gaa biyya marraa dhufni harkan kenninu. RCS. Ijoollee Jawaar marroo harkan kan jiraan eessa jirtu mee eessa jirtu garam jirtu mee marroo. Yeah, but you are Japan. Biyya marraa dhufni harkan kenninu shi. Nollee hin beektan kaa Harargee mee garam jirtu. Nan jeeqin hareen hin dubbadhaa qaanaa sana tokko farra jiraami. Aha, okay. Yaa abbaa tokko farra jiru. Hey. Okay, hayyee ijoollee Jawaar marroo suutuma suuta kaa salaan Nun beektan. jeeqin ani dubbanna. Biyya bulchuu jira nuti amma. Warra kursirra jiru jeequun seeraan ala. Suutuma suuta kaa hayyee. Yaa nuti warra kursirra jiru jeequun seeraan ala. Nuti qabadda. Nama kuma takkaaf 700 fi warra gasirra jiru wajjin godhu jira. Abbaa manarraa kaasee jechuudha. Saniifuu nu cinaa dubbattanii nu jeeqina. Harargee warra biyya marra warra biyya bulchu. Guys. Akkatti nama isin irratti dhugatu maal abbaa uummata isin keessa jiru uummanni keessan. Dhaara lolollee taatu laala. Harkan kenninu ni beektan lola meeqa deemaa dhufnee. Lola meeqa deemaa dhufnee as geenyee dhumarratti never ever abbaa Muhammad harkan kenninu. Yaa geema tokkichaa kanaan profaayila namaa kaayyannee gadi hin boonu. Harargeeti. Geema tokkoon jechuun aboo arsiin deebite. Geema tokkoon profaayila nama kaayyannee gadi hin boonu. Giiftiin teessan bilaashii. Akka kannitanii Sakandii soddoma hafe. Akka kannitanii numa lafatti nafne. Eeggadhaa taayimiingii. Takka gizee ta'e kanan uummanni. Sakandii takka gizee ta'e kanan. Gizee zeeroon faan akkana jettu murtaa'uudhaaf akkanas zeeroon sossootu faadha kananiin. Eeggadhaa. Gifti dila san kanine never ever profile naman kaayannu biyya marraa dhufne biyya marraa dhufne asin geenya. Yaa. Ha? لا إله إلا الله. أين تكفى؟ ولا جت تكفى؟ أرسل ما فا هررجع سدفا. بس. هذا راه. Erga game ni dume mo ibsa. No. Erga game ni dume bar. Dad. Inkara karilla kan. Game ni as kubar. Gattu kila countdown kajokana. Countdown kajokana gattu. Gattu ki game sifi macirati. Game ni dume mare dume mi. Timing ki sirate egan. Baka isin shawada. Wala ga king commenting gutun. Wala ga king commenting gutun. I don't know kaki kana la bada. Rabbi kiya. Wala ga king. Wala ga king. Wala ga king. Hundu kansa. Let's go. Wala ga king commenting gutun. Har arsil lama pa baati bar. Arsil nu siyate tqati. Wallahi darabia. Arsil nu siyate tqati. Arsiyo ferraega turtinda ni badia. Anarsuma neegu ture bar. Amma lal kita tahu yang fudatani. Kita tahu yang fudatani. Jimma kotu. Jimma sdebi. Jimma sdebi. Wala ga kingija. Hundi kesan tara ni singura chisashi. Galatoma hundi keessan Oromoon marti jechuudha. Ijoolleen Jawaar marroo hundi keessan hundi keessaniyyuu. Surate ta profaila irasi khaan qopheeffadhu. Ijoollee shawaa garuu yeroo takka osoo win hin godhin TikTok kanarra galuun keessa wallahi baay'ee na gaddisiiftan.
ibsa. Oh. Inta eenyu maqaan isaa qixaati qayyaruu hin danda'a. Hin dandeesse. Wallaggaa Kingaa jedhan. Okay. Okay. Innaa galatooma baay'ee tokko hundi keessan Oromoon marti jechuudha. Hundi keessan galatooma. Arsi Hotu Arina. Ibsa laali ani amma warra shawaa keenya bakka bu'eetiin shimala lafa kaa'ati. Dubbii shimala hafee jiran jaa. Ijoolleen Jawaar hundi keessan Oromoon martiyyuu baay'ee tokko galatooma. Sinan darada hunda keessan galatooma. Dhugaa jechaan qabuun. Kutaan amma kana booda seentu kutaan sadii akka isaan seenti jechuudha. Wallaggaan seenaa, Arsiin seenaa, Harargeen seenaa. Jimmi hin seenu, Shawaan hin seenu. Jimmi fi Shawaan hin seenu. Kutaa lameen tana ni dabalannaa jechuudha. Kutaa lameen tana ni dabalannaa. Baalee fi Walloo daballaa jechuudha. Isaanani. Gemee galuuf ni turtaa ibsa. Maal gemee gala gabbuutanii ammaan tana waan jettu qixaata qaxxaamtanii. Maa gabbuuna isii way gabbuu ajjettee jijjiiraatte malee geema. Gabbuutan nama biraattu seena. Sadaffaa deemu jirraa bar maal jechuu? Sadaffaa maal deemu jirta nama qaxxaamaa. Okay qaxxaamaa. Harkaan lafa qabatee jee barbaadiyyaa jee. Biyya bulchaa dhufeemu. Akkana gaa. Harkaan lafa qabatee. Jarmarroon harkaan kennine gaa akkam goota jarmarroon harkaan kennine. Okay sadaffaa isaan sadeen kun hin bu'anii lammaffaa fi sadaffaan ni bu'a jira keenya. Shawaa fi Jimmi ni bu'a ishee. Isin qaxxaamtanii bu'u qabdan daftanii. Shawaa bisa akka kottu. Yaa wallaggaan injifatamuun koo waanuma jiru. An garuu bara argee moo afin taara waan kana. Wallaani Harargee sodaatee ture. Arsiif Harargee sodaatee ture baay'isawee. Ishi. Hangi isaan adabamanii dhufee ishee viidiyoo cufadha. Bidoon cufateen ta'a. Cufateen no irrabashin. Irrabashin hin Lafa cufateen. kaa'ure. Yaa. Lafa kaa'ure jamte. Munaaniza na jalaa jee. Munaaniza Shawaa. Haadhuftu kwa miyyoo wallaggaatu miyyoo kottooti. Kottume maal jarmarroodhaan inni lafa qabadhe siin kennaaki. Taayimiin girattis nyaatan bakka hin dandeenye. Eessaa dhufee eessaa kan nesi antarmaan na dhibee baran. Egaa yeroo lamaa sanirraa uber zeerorraa ka'aniitiin bar taa'imni irratti si yaatan. Taa'imiin. Wallaggaa kingi jaabarreessaa jira kan komantii biraa dhiisaa ammaan tana haasawaa biraa dhiisaa. Koo inni gubbarra jiru kanaa miti geemni geema achirratti eegalame sani. San irratti nyaadhaman bakka. Deema. Wallaggaa kingi jaabarreessaa hundi keessan. Hundi keessan wallaggaa kingi jaabarreessaa. Thank you guys. Anyways, galatooma wallahi hundi keessanu. Okay. Eshi wallaggaa kingi jaabarreessaa. Naani zaajee na jala. Hayyee. Harkaan lafa qabadhee. Harkaan lafa qabadhee. Ijoollee wallaggaa hin dandeessanii wallaggaa king. Ijoollee wallaggaa sirriitti dandeessanii wallaggaa king. Taakka. Harkaan lafa qabadhee. Harkaan lafa qabadhee. Ijoollee wallaggaa hin dandeessanii wallaggaa king. Ijoollee wallaggaa ni dandeessanii wallaggaa king. Forever inshallah. Harkaan lafa qabadhee. Hindumanne jira. Hinduman. Harkaan lafa qabadhee. Ijoollee wallaggaa hin dandeessanii wallaggaa king. Ijoollee wallaggaa ni dandeessanii wallaggaa king. Okay, thank you for shower. Thank you for shower. Yaadannoodha. Jimma ilaal. Jimma Dr. Michuu qaxxaamuuf egaa Dr. Michuun Jimmi qaxxaamuuf dhuftee jirti. Maqaa doktoraa nyaattan jechaa jirti gaa'e maqaa doktoraa nyaattan jechaa jirti. Dr. Michuu welcome for karchallee beekadhu. Na jalaa jetta. Na jalaa jetta wallaggaa kingi jaabarreessaa sun hundi keessan komantiin. Harkaan lafa qabadhee. Harkaan lafa qabadhee.
Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Toosh kush harkaan lafa qabadhee. Harkaan lafa qabadhee. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Toosh takkaasii hafe. Jimmaa ilaal gaa ijoollee Jimmaa harkaan lafa qabadhee. Harkaan lafa qabadhee. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Koosh fixattee jirti. Fixattee jirta marfee sadii waraanamte. Arsii arsukka ilaal. Arsukka ilaal. Arsii ilaal. Arsiileen Harargeedha osoo wal qabaa jirtu. Akka malee taate wallaahi Arsiin. Harargeen falmachaa turte warra Arsiin. Wallaggaa jechuun wasaneedha gaa jara keenya Wallaggaa King Jabarreessa. Eeshi Arsii harkaan lafa qabadhee mul'adhu fuula kee mul'isi. Harkaan lafa qabadhee. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Harargee King. Wallaggaa. Irra deebi balleessitee jirta mana irra deebi harkaan lafa qabadhee. Harkaan lafa qabadhee. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Tak harkaan lafa qabadhee. Harkaan lafa qabadhee. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Ati Harargee King tana si barte. Abaan Harargee King si bare. Harkaan lafa qabadhee. Oolkeessa si harkaa balleessu fure. Okay. Abshir harkaan lafa qabadhee. Harkaan lafa qabadhee. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King. Ijoollee Wallaggaa hin dandeessanii Wallaggaa King guys. Okay. Shawaa